kana nam beeytani micaa kana taaju micaa taaju shurrubbee gadaadha gada akkam jirtu nagaattin jiraanii bar nagaa qabdaami amana karaadhaa fi maamaa keenyaa fidaa oromoo dhagaa waan inni jedhaa jiru kana gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi jedhin warra isaa wajjin jiru amma bootee inni jiru kana illee gaafadheeni jira haadhaan wajjin haadhatee wajjin haasofte hin dubbisaanii bar yoom wajjin dubbaasu gaafattiidhaan dubbisee bar okay gargaaraani haati akka dhuftu warri biyya Egypt jirtan warra ammoo biyya kana sponsora ta'uu fi dandeettan akka haati isaa dhuftu gargaaraadha achi amma maas godhaa jiran jira maaltu jira maanyaa maanyaa oromoo warra jirtan illee dhaqaaniitiin gaafachuu ni dandeettaniini akkasimis gaafachuu danda'a wannaa dhayxanii namni gaafachuu barbaadan naqunnamaatiniin boota inni jiru sin geessaanii jara wajjin haasa'ee jira garuu awwala faqqachiisanii dhaqa warra qabalee biyya kanaa faqqachiistanii dhayxanii gaafachuu dandeettanii ani noon yaara aljira yaa waggaa sagalin beeka kalee gubristaa geessaatiin beeka guyyaa dhaloota isaa akkas oromoo garuu haga hadhaa oromoon dhuftee si gaafatte jirtu maal namni dhufee si gaafate jira takka namni tokko hin jiru takka jira bar akkanatti oromoo takkaadha eenyuun isin beek baabaan yahib beekaadha isii isinis dhabeetiidha maqaa yahibeetiidha ani isin beeku bar okay isin dhufte namni tokko si gaafate garuu oromoo silaa biyya kana keessa nama baay'ee jira takka malee naa gaafatanii akkasitti hedduu faranjiidha achutu naa gaafate faranjii bicha dhufee isa wannaa jedhaani garuu nu baay'ee mata keessa jira namni isa dubbisuu barbaadan isa dubbisuudhaaf waan takka isin hin barbaachisu bira dhaabadhaan akka ittiin dhagaamne ammoo ka dalaguu qabdan haati isaa akka dhuftu osoo gootanii gaariidha garaa nama nyaataa dhugaa galatoomaa baba boin okay baba amma jiratti himattee akka haadhatee tamasri jirtu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu ilmaan oromoo nagaa keessanii jirtani viidiyoo inni boo'usan ka gadhiisee fi namoota tokko tokkotu gadhiisuun barbaanne namoota tokko tokko viidiyoon gadhiise awwalaasan irra sossobeenii waa meeqa jedheeni jechuudha arragaagga'eenii micaan si wajjin dhaabateeyyuu si wajjin haasa'uu hin danda'u jara kadhee suuqii geessee waa biteefi jechuudha arragaagga'eenii viidiyoo nagaa san waraabe viidiyoo san gadhiisennaan namoota tokko tokko ka achi jala kolfitantu jira ka abiyya faranjii keessatti harka orrarattee nama fiidu akkasuma ammoo ta aadaa kee ka biyyatti ittiin guddatte aadaa kee wallaaltee dhiiratti fiidu warri shamarranillee dhiirrillee ka shamaratti harka ormarattee fiidu ka ilmoo qabdu jechuudha asirraa waa baratta ilmoo ta'e oromoon si yaadattu waan inni naan jedhe waan achi keessa jiru akka inni jiru natu arge waan ta'eef garaa nama nyaata dhugaa rabbi namni anarra beekaanillee hin jira ka aktiivistiillee hin jira kanniin guutuu keessaa namni tokko micaa kana bira dhaqu jechuun garaa nama nyaata intala takkatti yoo itti dhaqee gaafate an waan namni dhaqee gaafatu see dhugaa rabbi akkanan seeni garaa nama nyaannallee isa osoo hin ta'in nuyi ka garaa nama nyaannu malee inni hin guddata akkuma fedhe yoo ta'e waan inni jedhu achi waan inni naan jedhe osoo dhageettanii hay oromoo isiniin jedhan hay oromoo hay jedhe Hacaaluu Hundeessaa wallaahi billaahi gaafachuu yoo barbaadan namni isa gaafachuu barbaadan yoo amma kanaan dura raftanii sila oromoo fi ashawaa takkaadha ashawaa kanallee yoo bubbeen dhuftee hin kaasin beeta abootii irraan socho'u gaafachuu yoo barbaadan micaa kana rabbii isin uume jedha wallaahi micaan maal jedhe beetani oromoo nan gaafatan maalii fi goddanyoonni taajuu jedhe bar laa ilaaha illallah isinii gadaadhiisu waan inni haasa'e abbaa koo yaade jedha laan yeroo takka waa baay'ee dubbachuun faayidaan qabu viidiyoo sana asirra isinii gadhiise waan inni jedhu san waan inni haasa'u san jechuudha
sa'aatii tokkoo fi lama ol waan akka sa'a lamaa kana bira ture. Sa'a tokko folakkaa akka sa'a lamaa kana. Waan inni haasa'u osoo isinii gadhiise inni haasa'u dhiisa. Galatoomaa.